Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo. Akkasuma hordoftoonni chaanalii Lelii YouTube nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaa keessanii. Nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'ammoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti bifa dubbisaatiin mata duree sadan tokko jalatti wantoota dubbii ijoo qabanii nama barsiisan waan tokko tokkoon isinii dubbisa jedheen dhufee jira. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Tokkoffaa irratti mata duree wanti ta'e hundumtuu gaarummaaf jedhu wajjiniin ilaalla. Lammii irratti immoo ofitti murteessi kan jedhu wajjiniin ilaalla. Ofitti murteessi kan jedhu wajjiniin bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaallee darbina. Inni sadaffaan immoo yoom dubbachuun gaariidha mata duree jedhu jalatti wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Amma kallattumaan gara karoora koon har'a dhufetti wajjiniin ceena. Waaqayyo hunduma keenya faana ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Wanti ta'e hundumtuu gaarummaaf. Guyyaa tokko mootiin tokko gargaaraa isaa waliin hadamoof ba'ani. Yeroo hadamoof ba'an kanatti mootiin kun osoo kiyyoo kiyyeessaa jiru kiyyoon sun jalaa miliqee harka mootichaa kute. Gargaaraan mootichaas yeroo kana arguu mootiin baay'ee gaddee jiruun yaa mootii hundumtuu gaarummaaf jedheen. Jechi gargaaraa isaa baay'ee isa haarsee mootichis harki koo cituun akkamitti gaarummaaf ta'a jedhee battalumatti gargaaraa isaa sanaa mana hidhaa isaa galchisiise. Erga yeroo dheeraa ture booda mootichi biyya naannahaa osoo jiruu namoonni gara jabeeyyonni nama qalanii waaqarkee fi aarsaa taasisan tokko karaa irratti argatanii isa qabatan. Qalanis waaqarkee isaanii fi aarsaa dhiyeessuu fi barbaadani. Namni isaan aarsaa dhiyeessan immoo qaama guutuu ta'uu qaba. Qaama guutuu ta'uu waan qabuuf mooticha yoo ilaalanii qubni isaa citee jira. Yeroo kana mootichi aarsaa fi dhiyaachuu waan hin dandeenyeef gadi isa lakkisan. Mootichis yeroo kana kan hojjetaan isaa hunduu gaarummaaf jedhe sun sammuutti isa waan dhufeef kallattumaan gara hojjetaa isaa mana hidhaa hiisisee sana dhaquun waanan si hiisisee fi dhiifama naaf godhi jedheen. Waan isa quunname hunda itti hime. Gargaaraan sunis ammas deebihee na hiisisuun kees gaarummaaf ture. Anaafis hidhamuun koo ana fayyadeera jedheen. Mootichis akkamitti jedheen. Innis deebisee osoo na hiisisuu dhiistee si waliin deemee jiraadhe siin harki kee citaa ta'uu yoo argani si gadhiisanii anaan ajjeesu ture jedheen. Mootichis waan ta'e hundumtuu gaarummaa fi akka ta'e hubate qulqulluun abbaa Shinoodaa sadaffaa. Kanaafuu nutis waan nuuf raawwatameefis tahee waan nuuf hin raawwataminiif waan ta'eefis tahee waan hin taane hundumaaf iyyuu waan nama gaddisiisus tahee waan nama gammachiisuuf yeroo hundumaa dhukkubattis tahee yeroo fayyaa qabnutti hundumtuu waan gaariidhaa fi akka ta'e jechuun nutti haa baratu. Amiin. Wanti kun egaa ergaa barreeffama gabaabduu taate ergaa guddaa wanta of keessaa qabdudha. Waaqayyo gooftaan hundumatti nu haa gargaaru. Waaqayyo kallattii hundumaan karaa tokkos lamas nama barsiisa jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa cimsu. Ameen. Itti aansuudhaan ofitti murteessii mata duree jedhu. Ofii irratti murteessuun amala gara gadi of deebisuutti gaabbii fi qulqullummaatti nama geessudha. Qulqulluun Markiyoos guddichi obboleessa koo osoo namatti hin murteessin ofitti murteessi jedhu. Namatti murteessuun salphaadha. Nama ceephahuun salphaadha. Garuu ofii nama sanaanii ol tahuutu cima malee. Wanti nama haarsu immoo nama irratti murteessuu fi ceephahan gadi ta'anii argamudha.
Ani garuu akkasin siin jedha namatti murteessuu dura ofii ilaali nama ceephahuun dura of ceephahi. Qulqulluuna nuti yoo ofitti murteessinu abbaan murtii nutti quufa jedhu dhugaadha. Badii kee fi cubbuu kee fi hammeenya raawwattee fi ofii irratti murteessi yoo sana abbaa murtii duratti bilisa baata. Namni ofii sirreessuu fi dogongora isaa irraa baruu fi qophaa'e ofitti murteessuu fi ceephahuun itti hin ulfaatu. Cubbuu warra kaanii caalaa cubbuun isaa waan itti dhagahamuu fi namoota biraa irratti murteessuuf kaka'umsa hin argatu. Of qeequuni akka nama biraa hin qeeqne isa eega. Qulqulluun Museen cubbuu ofii isaa irraa kan kahe waa'ee cubbuu warra kaanii haasa'uu fi yeroo akka hin qabne ilaalchisee yoo dubbatan akkas jedhu. Eenyutu fira isaa du'e dhiisee fira hollaa isaatii du'uuf boohicha deemuu danda'a jedhu. Yaa obboloota koo amma dhugumatti yeroo hin qabdan yerootti yakkaa nama qeeqxan yerootti namatti murteessitan sababiin isaa yakkaa fi badii kee yoom ofirraa dhiqxee humna kamiinii namarratti murteessitaa? Qulqullummaa kee kamiin namoota xureessitaa? Cimina kee kamiin dadhaboota xiqqeessitaa? Mee ofitti deebi'ii ofii kee ilaalii humna kee qulqullummaa kee fi cimina kee ilaalii ofitti murteessi. Maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaaltaa? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu. Yookaanis attamitti obboleessa keetiin lakkii huuba ija kee keessa siifan baasa jettaree? Kunoo utubaanoo ija kee keessa jira. Maatiyos 7:3-4. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nuuf godhee nu gorsuu nu barsiisuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata duree ofitti murteessii jedhu jalatti wantoota kana ilaallee darbineerra. Itti aansuudhaan immoo mata duree yoom dubbachuun gaariidha mata duree jedhu ilaalladhu xumura irratti. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Ameen. Yoom dubbachuun gaariidha. Callisuu qofa osoo hin taane yeroo dubbachuuf barbaachisutti dubbachuun gaariidha. Dubbiin kee gurra dhaggeeffataa kee keessa akka seenuu fi yeroon ati itti dubbattu murteessaadha. Kanaaf gurri si dhaggeeffachuu fi qophaa'e yoo jiraate qofa dubbadhu. Namni itti dubbachaa jirtu yoo si dhaggeeffataa hin jirre dubbachuu dhaabi. Nama jeeqamee yookaan dadhabee jirutti yookaan kan dhiibbaa jala jirutti hin dubbatin. Nama si dhaggeeffachuu fi yeroo hin qabne yookaan yaada kee hubachuu fi yeroo hin qabne yookaan dubbii yaada kee irratti mari'achuu fedhii hin qabnetti hin dubbatin. Ogeessichi akkuma jedhu dubbii yeroo isaatti dubbatamu akka kellaa hudhaa qabu isa meetiidhaa fi warqee itti naqanii miidhagsaniiti. Macaafa Fakkeenyaa 25:11. Osoo namni hin dubbatinii yeroo sirrii filadhu. Osoo namatti hin dubbatin yeroo sirrii filadhu. Yeroo miira gaarii keessa jiramuu yaadaan si hordofuu fi onneerraa dhaggeeffachuu fi qophaa'aa ta'ametti dubbadhu. Dubbii kee akka bu'a qabeessa taasisuu fi dhaggeeffataa kee yoo hinjifatte dubbii keen bu'aa gaarii argamsiista waan ta'eefi. Ameen. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Mata duree gaggabaabduu kana jalatti wantoota ijoo isinii dubbiseen darbe bifa dubbisaatiin Waaqayyo gooftaan hunduma keenya irratti akka nu gargaaru fedhaaf jaalalaa Waaqayyo nuuf haa ta'u. Amma yoonatti hordoftoonni koo warreen waliin turtan hundumti keessan eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Bakka isin jirtan hundumatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ulfaadhaa galatooma. Galanni Waaqa Abbaaf, Waaqa Ilmaaf, Waaqa Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa bara baraan. Ameen.
Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen.